እቺታችን ምን እንደገጠማት ተመልከቱ ያገሬ ልጆች። እዚህ ላይ ግንባታ የሚገነቡ ሰዎች አሉ። ሰተት ብላ ሄደችና ሀበሻውን መርጣ ከግሩ የተደፋችበት እሱ ማነሳት ማለት ነው። ተመልከቱ። ከዛ በኋላ ጥበቃዎች ተሰባሰቡና እንዴት እንደሚያደርጓት እዩ። ይጉትቷት ነው ምን ይያሏት ነው። ተቀመጠች እሷ ማለት ነው ያገሬ ልጆች። ከተቀመጠች በኋላ በግድ መኪና ውስጥ ለማስገባት እየሞከሩ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ተሰባስቡባታል። እንዴት እንደሚያመናጭቋት ብታዩ። ከሀበሻው ተለይታለች። እሺ አሁን የጥበቃ መኪና ነው የምታዩት ማለት ነው። እና መኪና ውስጥ ሊያስገባት ነው። እሱ አልገባም እገባለሁ እያለች እየታገለች ነው። ከዛ በኋላ አስገባ egaa har'ammoo waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtanii biyya Saudi Arabiati kuni ijoollee lama yookiin immoo ijoollee sadii turanii haa ta'u malee namoonni kun namoota Habashaa turan. Habashaadha mana warra ijaaranidha. Ijoolleen tun badanii dhaqanii jalaanu baasii jirattiin kun nu ajjeesuudhaaf Araboota jalaa badaniitu achi Habashaa bira dhaqan. Maal godha seetanii Habashaa sun garaatti jabaate Micayyoon san dabarsee gara poolisiitti kennuu barbaadeti. Ilaala. Uummanni keenya namni keenya dhugaa dubbachuuf waan akkana garaa walitti jabaatuuf hin beeku. Hedduu takka garaa walitti jabaata. Baay'ee takka garaa na nyaatte dhugaa dubbachuuf viidiyoo san argeen baay'ee takka natti dhaga'ame. Micayyoon tun rakkattee tarii rakkattee rakkina keessaa na baasi jettee itti dhaqxa. inni immoo maal jedhanii gara poolisiitti dabarsa. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii yeroo tokko nama keenya samantanii ittiin dhiyaatinaasinii jechuu barbaadetan. Habashaan baay'ee tokko miqqanya gara laafessa garaa jabaata sirritti. Gara laafessa fakkaata malee sirritti garaa jabaata. Namumti kee dabarsee ilaala. Osoo beekee silaa Micayyoon rakkina keessaa baasee wanta bushiin barbaadu tarii yeroo amma kanatti baay'ee rakkoodha Arabuun. Garuu baay'ee takka garaan nyaattee kanaaf Araboonni ajjeesuudhaa fi namsee nabitii jettee osuma kadhattuu dabarsee poolisiitti kenne jechuudha. Namoota akkanaatiin nama akkanaa nama sammuun hin yaadne kana dhiira ta'ee dubartiis ta'ee dhugaa dubbachuun mee akkamitti asaayitii akkamitti itti kennamuu qabaa. Nama akkanaa immoo yaa nama gaaris ta'ee odoo nama tokko ta'eeti dhugaa dubbachuuf dhiira dhiisii dubartiin akkasii gargaartee bakka guddaadhaan si ga'uu dandeessi. Si galee garuu namni tokko hin beekne baay'ee tokko gara jabaataa biyya ormaa keessatti immoo garaa walitti jabaachuun baay'ee ulfaata. Ginaan mana bakka beektanii hanga ammana garaa itti jabaata jedheetoo yaadne ture garuu sittiin baay'ee takka nama rarte. Anna akkasii waan hundaafuyyuu gizee mana keessaa baddan yookiin immoo nama laalladhaa yookiin immoo bilbilaan irree ta'u nama sirriitti adda baafadhaa. Gaarii miti jettanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Sim jettanii itti baatanii deemtu. Kun siriidhaa kan caalutu itti dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya yeroo baddan yeroo mana aartanii baatan nama qopheeffadhaa. Yookiin immoo tarii isinitti cimtirree yoo ta'e poolisummaa biraa dhaqxanii achitti deebi'uu baattanii tarii Micayyoon tun dhugaa dubbachuuf ilaaletan baay'ee takka garaa nama nyaata. Garuu kun sila na gargaara jettee itti baatee kadhataa jirti. Garuu inni giddiidhaan lafarra gottutee fuudhee poolisiitti dabarse. Namni akkanaatis namni garaa jabaatu kan akkanaatis hin jira. Ilaala Habashuma beektan. Anna akkasii maal jechuu barbaadetanii namoonni akkanaa nama keenya jettanii yeroo baay'ee eenyu jettan itti amantan sirriitti irraa of eeggannoo godhaa siin jechuu barbaadetan. Dhugaa dubbachuuf amma ijoollee nama Dubaay kanatti dhugaa dubbachuuf tokko Habashaan keenya yuusim jedhee dhukkubsattee ta'ee maraattee ta'ee maaltaatti ta'ee tokko waan dhimma hin qabneef hin jira. Tokko ka wajjiniin gaddee wajjin boo'ee nama san gargaaru ni jira. Nama
hunda osoo hin taane injira namni gara laafessi waaqa sodaatu injira tokko amma oduma birattuu yoo duute kasiif hin badanne injira waan akkanaatu jira hundi gara laafessa nama gaarii ta'ee miti na akkasii waan hundaaf ijoolleen keenya waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa nama amantaniitoo ittiin dhiyaatinaatiin jechuu barbaadan nama keenya jettanii kuni nama keenya jettanii ittiin dhiyaatinaatiin jechuu barbaadan dhugaa dubbachuuf garaa kiyyatu na cite yeroon ilaalee baay'ee takka garaa na cite jechuudha dhugaan biraatis ta'e du'aaf dabarsee kenne kanaaf amma beektanii hin jiru namoonni tokko tarii ijoolleen yeroo ammaa kanatti biyyarraa dhufanii karaatti kufanii karaatti maraatanii bakka wajjiniin boo beektanii tokko namoonni tokko dubartiis ta'e dhiiras ta'e nama gaafa argan wajjiniin boo baay'ee takka garaa laafuuf tokko Umayyuutti fakkaatu namni kun nama kiyya kun Itoophiyaadha kun Habashaadha jedheetu hin dhimmamuufi jechuudha kanaafuu waan akkasiitu jira isiniin jechuu barbaadeessanii Micayyoon tana laaletan hedduu takka garaana nyaatte waan an godhus hin dhabe usuma kadhattuu maaloo na gargaaree osoo jettuuni silaa injira kan gidi namni beektanii dabarsiisoo nama kennuuti kun immoo nama tokko qofa osoo hin taane namoota baay'ee irratti kan mul'atu kan nama gargaaru yookiin immoo namni gaarummaa kan qabu yookiin immoo namni gaariidha parsantii 100 keessaa parsantii muraasa sinii galee namni si gargaaru yookiin immoo rakkina bira si dabarsu akkasii ani namni hundi gaariidha jechuu barbaada namni hundi gaariidha gaaris miti jechuun ni ulfaata namoota meeqa dhugaa dubbachuuf namoota hedduudha osoo gargaaruu danda'u kan lubbuunsaa darbu biyya kana keessatti amma dhufanii ijoolleen fiduu ammanii fiduu yoo fidan kana osuma inni gargaaruu danda'u osuma waan san karaatti deebisuu fi danda'u osuma inni ilaalu kan lubbuu danda'u hin jira kanaafuu ijoollee namni keenya beektanii na gargaaruu jettee hin abdatinii isin jechuu barbaadatan dhugaa dubbachuuf darbeeti isaayyuu darbeeti nama gaarii kan argattu malee namni hundi gaariitti inni akkasii laaletan irra deebi'ee dhugaa dubbachuuf irra deebi'ee laaletan hedduu takka garaana nyaatte mucattiin tuni jechuudha naa hundumti keenyayyuu waan akkanaa kanarraa hin baranna jedheeti yaada dhugaa dubbachuuf maaliif namni edaa Itoophiyaan namni baay'eedha namni kun na gargaara biyya kiyya nama kiyya jettee in abdatta yoo ta'e abdan waaqa tokkicha waaqa si uume bicha abdadhu malee nama eenyumaa hin abdatin dhugaa dubbachuuf nama keetis ta'u kun olaadha dabarsiisi kenna waan akkanaatu jira isiniin jechuu barbaadetanii ingitii ijoollee baay'ee nama tuni garuu akka antini godhanii galaksanii miti nama baay'ee jira namoonni akkana